taxi around you is all Chaayinaa kutaa bulchiinsa Wuhan keessatti taaksiiwwan nammaleeyyiin yookiin ofiin of konkolaachisan 100 ol ta'an yeroo wal fakkaataatti tajaajila dhaabuun teekinooloojii irratti gaaffii guddaa kaase. Halkan Bitootessa 31 magaalaa Wuhan biyya Chaayinaa keessatti taatee addaa fi dinqisiisaa ta'e tokkotu uumame. Taaksiiwwan ofiin of konkolaachisan yookiin rooboo taaksiis jedhaman 100 ol ta'an tasa yeroo tokkotti hojii dhaabuudhaan imaltoota daqiiqaa 90f of keessa tursiisuu isaaniitu dhagahame. Namoonni tokko balbala konkolaataa banachuu dadhabuudhaan kaan ammoo rakkoo tiraafikaa ulfaataa turerraa sodaa cimaa keessa turuu isaaniitu dhagahame. Akka biiroon bulchiinsa tiraafikaa magaalaa Wuhan ibsetti galgala sa'aatii 2:57 irraa eegalee gabaasni waa'ee taaksiiwwan kanaa dhufuu jalqabe. Boodarraa akka ifa ta'etti taaksiiwwan 100 ol ta'an yeroo tokkotti kan rakkoon isaan mudate hoggaa ta'u hundi isaaniitu kan dhaabbata tajaajila geejjibaa Apollo Go jedhamuu fi dhaabbata teekinooloojii Chaayinaa beekamaa Baidu jedhamuuti. Imaltuun takka tan taaksii keessa sa'a tokkoo fi walakkaa turte rakkoo isii mudate miidiyaa hawaasaa irratti qooddeetii jirti. Tajaajila maamiltootaatti irra deddeebiin bilbilee garuu namni na dubbise hundi ogeessa akka ergan qofa natti himan. Galgala naannoo sa'a 4:30 booda gaaffiin gargaarsaa koo haqame. Riqicharra konkolaataa fe'umsaa gurguddaan marfameetiin kophaa koo taa'aa ture jechuudhaan waan isii mudate ibsiti. Imaltuun sodaan guutamte tun dhumarratti kan baraaramte yoo ta'u, tarkaanfii sirrii yeroo balaan mudatee fudhachuu mannaa deebii bu'aa hin qabne qofa namaaf kennu jechuudhaan dhaabbaticha cimsitee qeeqxe. Viidiyoon miidiyaa hawaasaa irratti naanna'an akka agarsiisanitti taanaan taaksiiwwan kun daandiiwwan adda addaa magaalaa waan jidduutti ibsaa yeroo balaan uumame ibsan liblib godhuudhaan dhaabbatanii mul'atanii jiran. Konkolaattota biroo waliin walitti bu'iinsi salphaan kan uumame ta'ullee imaltoota irraa miidhaan akka hin gahin gabaafamee jira. Sababa rakkoo addaa yeroo tokkotti uumame kan ilaalchisee dhaabbanni Apollo Go ibsa gabaabaa kenneen tarii rakkoon kun rakkoo sirnaa yookiin siistam feeliijar ta'uu danda'a jechuudhaan kaase. Akka ogeeyyiin tilmaamanitti taaksiiwwan kun sirna kompiitaraa konkolaataa keessa jiruun alatti sirna to'annoo jiddu galeessaa Centralized Management System tokkoon to'atamu. Kanaaf rakkoon jiddu galatti uumame kun konkolaataa tokko qofa osoo hin taane konkolaattota yeroo san hojiirra jiran hunda yeroo tokkotti dhaabeetii jira jedhameeti yaadama. Rakkoon icciitii ta'e kun balaa cimaa kan hin geessifne ta'ullee nageenya taaksiiwwan nammaleeyyii yookiin ammaan rooboo taaksiis ilaalchisee gaaffiiwwan ciccimoo kaaseetii jira. Dhimma kanarratti qorannoon ammaas itti fufee godhamaatii jira. Teekinooloojiin hangamillee yoo ammayyaa'e yeroo dogongoree balaan inni geessisuu danda'u guddaa ta'uusaa kun agarsiiftuudha jedhamaatii jira. Baidu's robo-taxi service operates one of its largest fleets right here.